Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya walitti deebinee jirra. Akkam nagaa keessanii turtiin maal fakkaata? Oolman isin nagaadha. Baga nagaa taatan isiniin jecha egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo haaraa qabannee isiniif deebinee jirra. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerra keenya. Namoonni YouTube chaanaalii keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii mallattoo alarmii tuquudhaan waamichi keenya isin bira akka ga'u abdii isinirraa qabna. Egaan daawwattoota keenya har'a odeeffannoon nuti haaraa isiniif qabnu oolmaa dhaddacha obbo Jawaar Mohammad akkasuma Baqqalaa Garbaa fi kanneen isaan jalatti argaman irratti har'a maal fakkaata kan jedhu turtiin isaanii maali kan jedhu odeeffannoo guutuu OMN irraa fi akkasumas immoo abukaatoo isaanii irraa arganne kan isin biraan geenyu ta'a. Isa qofaa miti dhuma irratti injifannoo addi bilisummaa Oromoodha yookaan WBOn tarkaanfii gurguddaa fudhateen olaantummaan inni yookaan wanti inni gonfachiise maaliin kan jedhu oolmaa guyyaa har'aa kallattiin kan isin biraan ga'u ana reedii Adamtiyuu jechuudha. Egaan akkuma beekamutti guyyaa har'aa obbo Jawaar Mohammad fa'aa kallattiidhaan gama mana murtiitti dhiyaatanii jiranii dhaddacha isaanii irratti har'aa waan baay'eetu dhagahamee waan baay'eetu mul'ate. Innis maal inni akkuma beekamutti obbo Jawaar fa'aa erga hidhamanii naannoo ji'a 9tiif deeman. Ji'a 9 kana keessatti murtii tokko malee osoo manuma abbaa murtii yookaan mana abbaa alangaatirra zooran angaarraa turanii har'allee wanni fooyyee tokko hin jiru kan jiran biyya Itoophiyaati akkasumas mootummaa abbaa irree jalaa har'a wanti isaan irratti haaraa godhanii fidan yoo jiraate amma dura ragaan golgaa duubatti akka ragaa tureen beeytanii ragaa san abukaatoon Jawaar fa'aa akka golgaa duubarraa kallattiidhaan ragaa ba'uuf iyyatanii turanii iyyata san manni murtii obbo Jawaar Mohammad fa'aa raggaasisee ture. Haa ta'uti ammas deebi'ee abbaan alangaa Jawaar fa'aa kasasu jechuudha yookaan bakka mootummaa bu'eetiin kan isaan kasasu murtiin kun deebi'ee akka sirraa'uuf abbaa alangaatitti himatee ture. Abbaan alangaa manni murtii kallattiidhaan deebi'ee ammallee gocha kana ilaaluudhaaf har'a erga yaameen booda warroonni ragaa bahan ammas golgaa duubatti namni golgaa duuba jechuun maggaarajaa duuba dhaabbatanii dhokatanii ragaa Jawaar fa'aa irra ba'uu jechuudha. Namni kenna akka adda baafattaniif dhokatanii malee zaahiraan akka hin taane abbaa murtii akkasitti murteessaa ture. Amma erga kanarratti waliigaluu dadhabanii booda mana murtii dura dhiyaatan sanitti kan naannoo Lidataa jedhamutti akka deebi'an manni murtii murteessaa irra abbaa alangaa irraa erga dhageeffate. Abbaan alangaa jechuun nama bakka kee bu'ee garaagaranaatti abukaatoo akka abukaatootti argite waan si dhageeffatu san mana murtiitti dabarsu jechuudha. So kanaaf ammallee dubbiin baay'ee xaxaadha waan nama gammachiisu miti. Murtii isaan osoo hin ta'in biyya Itoophiyaa san keessatti namni hidhamuu malee namni murtii irratti argame hin jiru hanga ammaatti. Kana sidhan murtii takka kan arganne Jawaar fa'aallee murtii tokko osoo hin argatin ammas gama Lidataatti akka deebi'an murtaa'e jechuudha. Odeeffannoon jiru har'a kanuma wanti murtaa'e hin jiru wanti isaaniif dabale tokkollee hin jiru manuma hidhaa keessa jechuudha. Itti taphataa jiran akka daa'imaatti kana hundi keessanuu quba qabaachuu qabdanii qabsolleen akka laafe hundi keessanuu akka quba qabaatan asumaan isin hidhaama. Waa'ee Jawaar fa'aa namni maqaa lafaa kaasee dubbataa jiru tokko achi hin jiru. Kana dubbachuu saalfannee jirra jechuudha. Namooyyuu callisee afaan ofii marateetuma taa'ee akka barbaade ta'aa jira. Mootummaan immoo akka barbaadetti itti taphataa jira jechuudha. Hayyoota keenya kana xiqqeessanii akka argitee shaanguliititti har'a ji'a har'aa mana hidhaa mana murtiitti deebi'an ji'a har'allee inuma itti taphatanii jechuun hin danda'ama jechuudha. So kanaaf uummanni taa'ee ilaaluurra osoo gama furmaatatitti deemee yookaan gama isaan ittiin murtii argatanitti deemanii baay'ee gaariidha. Garuu uummanni akka callisuun gaarii miti. Seenan nu gaafataa bor jechuudha. Har'a callifne malee bor seenaa jalaan baanu wanti kaleessa Jawaar fa'aa nuuf godhan wanta har'a nu callifnee teennee ilaallu kanaan waliin madaalu jechuudha. Kuni akkasitti beekamuu qaba. Inni biraa akkuma beekamutti yaagaa mootummaa lamatu Itoophiyaa bulchaa jira. Mootummaa WBOtii fi mootummaa Biltsiginnaati. WBOn akkuma beekamutti Wallaggaan guutumatti dhuunfate jechuun hin danda'ama. Maaliif yoo jenne sababni isaa hojjetaa mootummaa tokko Wallaggaan keessa yoo qaxarame keessumaayyuu kaabinee ta'ee yoo carraan hojii achi ga'e mee abbaa feetan bilbilaa gaafadhaa hojii kan kootu natti hafa malee an Wallagga deemeen hojjedhu yookaan naannawa saniin hojjedhu jedha. Maaliif mootummaa deeggartee hammeenya argitee uummataa qabaate taanaan
woboon sibiran dabarfatu jechuudha halkan masas dhufa sii galee kana jechuun maal jechuudha mootummaan woboo ta'uu mul'isa woboon immoo nama nagaan tuqu waan isin ajaa'ibu keessaa nama nagaan tuqu nama argitee ummata keenya nyaachuudhaaf achi galu nama ummata keenya shira irratti xaxu dhugaa hawaasa awaalee dhugaa argitee soba bilchiginaa nama diriirsu halkan tokko bulchu dhugaadha. Akkasumas immoo poolisoota argitee mootummaan asii naannoo adda addaatirraa ergu deebitii woboo balleessi eeni milishaa miskiin hojii ergu gaafa woboo bira ga'u maqaa ofii himatu wallaala waan isin ajaa'ibu keessaa wallahi mee viidiyoolee woboon achi ergitu laala maqaan kenni yoo jedhanii nafaan walidha maqaa ofii kanaa himatu wallaala dura inni goota ta'e snaayiparii baatee argitee kilaashii gurguddaa kabbaad masaara kana baadhatee woboo fixuudhaaf deemu gaafa achi ga'u woboon odoo ittiin dhugaasne boojiti yeroo boojitu godina ofii himatuu hin danda'u aanaa ofii ilma qabaachuu fi qabaachuu dhabuusaa maqaa isaa qajeelan hin himatu fincaantu surree keessa yaa'an ajjeesan jedhee woboon garuu hin ajjeesu woboon nama hin ajjeesu woboon nama isa ajjeesuudhaaf akka tasaa dhufee humna olitti ta'e ajjeesa malee yoo ta'e illee nama booji'a malee akkasitti qabee daguu nama nyaatu akka jaraasan jarri garuu nyaachuudhaaf deemte nyaatamte achitti nyaachuudhaaf deemte nyaatamti meeshaa tarakkabdee fi deebitii jechuudha. Poolisiin Oromiyaa keessattuu kan milishaadhis milishaan wallaaloo fi deemaa beekta homaan beeku milishaan gowwaadha garuu warri poolisii Oromiyaa kun nama tamaare fakkaatanii jalaan baduu hin jedhaa baran mootummaan achi yoo dirqamaan si argallee akkana naannoo walakkaa kana geette meeshaa lafatti darbitee hin deemtu yookaan gurgurattee hin deemtu maali namni woboon sirraa bitte abboon irraa bitadha meeshaa kanaan ebboo mootummaa itti na erge jedha maaltu lubbuu keessiin taphate tokko amma jaartii ji'a 9 keessa jirtuu fi ilmoo waggaa 4 qabaa jedhe mee namni waan kana qabu maal waraana keessaa godha obboleessa ko maal godha walirraa barataan deemanidha warkulo uummanni miidiyaa irra gadhiisaara waan isaan godhan maa walirraa barataan deemu bilchiginnaan bar dandeettii wobootti adamsituun qabdu uummatuma nagaa adamsitii jarri rakkoonis dandeettiitu hin jirre ka amma dura makalaakaa deemaa ture makalaakaa dadhabee poolisii Oromiyaatti ofirraa dhiise poolisiin Oromiyaa hin dadhabe liyyuu hayilitti tare liyyuu hayilillee nama dadhabaa jira kuloo akkatti huccuu baafatee qullaa achi keessa deemaa jira maqaa ofii himatuu dadhabeetiniin hifataa jira so woboon sadarkaa kanarra jira jabaadhaa isiniin jenna yaa lubbuu keessan qisaasan godhina warroonni qabsoo mootummaa kana ijaaruuf jecha bilaasha lubbuu keessan warra idan seenan illee isin yaadatu galata ummata birallee argattanii maatii keessan irraa jireenya keessan irraa dhabda waan ta'eef akka obbolummaatti isin dhaaba isin obboleeyyanii waliin waraanina uummanni woboodhaan mootu ummata ofii bilisoomsuuf malee akka isin yaaddan sanitti ummata balleessuuf miti kan akkasitti hubadhaa isiniin jenna daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoon gabaabaan keenya har'aa kana fakkaata qophii biraatii walitti deebina egaan sooma shawaal afaan qabnaa kanaaf dadhabnee lallaafnee isinitti haasaa jirra gaafa shawaal baasnu immoo kanarra inee dhufna waan ta'eef nuuf kolchaa isiniin jenna fayyaa nuu ta'a.